Ayyee deebinee dhufneerra viidiyoo biraatini yeroo darbe waa'ee hoomii isin agarsiisnee turre amma immoo insartii walii wajjiniin ilaalla jechuudha. By the way bakki irratti barreessaa jirru kun waraqaa adiin kun work area jennaan jechuudha. Inni kun work area jedhama. As biratti gadi bu'aati ilaalaa word 153 dha. Page of 101 peejiin isaa meeqadha jechuudha. Peejii tokkodha jechuudha. Kuni peejii tokkodha. Kanaafuu tokko tokkoon ilaalla. Cover page jechuun peejii qola kitaabaa isa jennu sana jechuudha. Golgaa isa jennuun sana jechuudha. Kavarii isaa akkasittiin tuqxanii warri riisarchii hojjettan warri maastarsii haa ta'u digirii dippiloomas haa ta'u whatever waan hojjetaa jirtan sanaaf kavarii isaa akkasittiin baasuu dandeessu. Kitaaba keessaniif illee gosa barbaaddaniin isa kanaan barbaaddu yoo ta'e isa kanaan barbaaddu yoo ta'e tuqxanii akkasittiin type isa kaampaanii name kan isiniin jedhuuf mana barumsaa yoo ta'e fakkeenyaaf asitti Addis Ababa jechuu dandeessu. Addis Ababa University jettanii warri Addis Ababaatti hojjetaa jirtan type the document title itti warri isa jedhuuf immoo fakkeenyaaf store management jechuu hin dandeessu. Type the document subtitle kan jedhuuf immoo fakkeenyaan isinii fudhachaa jira inventory akkasittiin taayitilii keessan maqaa isaa barreessuu hin dandeessu. Window user then deetii pick up godhidhaan jechaa jira. Today hin jedhaan isuma har'aa kana naaf haa fudhatu. So naaf fudhateera jechuudha. Kanadha. Cover peejiin lakkoofsa hin qabu yookaan immoo peejii hin qabu. Peejiin kenninuuf jechuudha. Kuni peejii tokkoffaadha. Abstract asitti barreessuu hin dandeessu isiniin jedhaa jira. Inni kun peejii lammaffaadha. Blank page jechuun cover peejii kanaa fi insert kan jedhu kan immoo cover peejii fi garaagarummaa isaan jidduu kana jirutti peejii tokko dabaluu yoo barbaanne dhufne blank page jenna. Asitti wanti isin ilaaluu qabdanii status kan jedhu jira. Staatusiin isaa peejiin amma irra jirru peejii 3 of 3 dha. 3 keessa 3 irra. Inni kun peejii tokko jechuudha. Inni sarara kanaa fi sarara kana jidduu jiru peejii tokko jechuudha. 2 of 3 irra jirra jechuudha. Asoo ta'e immoo 1 of 3 irra jirra jechuudha. Yes, 1 of 3. Then gadi gaafa buune immoo scroll baarii tana akkasittiin harkisnee scroll baarii jedhamti isheen tuni. Then asirratti immoo 3 of 3 ta'a jechuudha. Then blank page jedhuun jedhin amma 4 of 5 bira ga'eera jechuudha. Ammas 5 of 6 dabalaa deema jechuudha. Sirriitti akkasittiin ilaaluu hin dandeenya. Page break kan jennuun kun immoo page breakiin booddeen dhufee isin agarsiisa. Dursa erga peejii kenneefiin boodattan deebiin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf inni biraa immoo fakkeenyi asirratti walii wajjiniin ilaallu teebilii kennuuf yoo barbaaddan teebilii asitti tuqxanii akkasittiin harkistanii amma barbaaddan asii iddoo kana ilaaladha. Yoonan asii harkisirra oofu 5 times 3 dha. 6 times 4 dha. Teebilii baay'ina isaa nutti hima yookaan immoo draw godhuu hin dandeessu. Harkaan akkasittiin jechuudha. Drag gootanii then gidduu isaa keessa shiftii qabattanii akkasittiin jechuudha. Irraa gadeessu akkasittiin kanaan akkasitti sararuu hin dandeessu barbaannaan jechuudha. Hin danda'ama taanaan akkasittiin sararuu hin dandeessu. Diagonaalii jechuudha. Irraa gadee akkasittiin sararuu hin dandeessu. Akkasitti sararuurra garuu ofiisaatii teebilii akkasittiin drag godhuutu irra salphata jechuudha. Achi keessatti drag godhaa jira. Anyways teebilii bifa kanaan create godhuu dandeessu bakka barbaadanitti jechuudha. Teebila keessatti waan barbaaddan barreessuu hin dandeessu. Wanta barbaaddan waan isinitti tole barreessuu dandeessu jechuudha. Bifa isinitti toluun isa barreessitan immoo fakkeenyaaf amma callisee waan arge barreesseef malee sort jettanii ishee tana bifa barbaadaniin direction ishee gara barbaadanitti jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Dizaayiniin as jira. Dizaayinii kanarratti hundooftanii waan barbaadan karaa barbaadaniin barreessuu hin dandeessu. Erase illee godhuu hin dandeessu.
Draw table phrase as jira. Inni kun ittiin kaasuuf nu gargaara. Inni kun immoo balleessuudhaaf akka qubeessaa gara ittiin barreessinu sun ta'in gara isa faallaatti irraan jiru jechuudha. Isa balleessitu jennu sana jechuudha. Isa gosa sanii an ofirraa qabudha. So kan biraa immoo piikcharii keenya koompitara keenya irraa piikcharii akkamittiin wiindoo yookaan immoo dookumentii keenyatti fuuna kan jedhu akkasittiin dookumentii suuraa mataa keenyaa dookumentii keenyatti dabaluu hin dandeenya. Saayizii isaa immoo akkasittiin xiqqeessuu hin dandeenya jechuudha. Isa kana fayyadamnee akkasittiin bifa isinii mijateen xiqqeessuu hin dandeessu hamma barbaaddan jechuudha. Bakka barbaaddanitti suuraa keessanis galchuu hin dandeessu yookaan immoo koompitara irraa suuraa fidachuu barbaaddan galchuu hin dandeessu. Kiliippaartiin immoo already koompitara keessa suuraa koompitara keessa duraan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asitti sarchii for jedhu koompitara irratti koompitara hidhee jira akka carraa'e. Koompitara yoo barbaaddan isinis akka carraa tanaan duraan koompitara hidhee waan barreesseef seef godhee qabateera. Koompitara yoo barbaaddan akkasittiin tuqxu saayizii ishee immoo akkasittiin xiqqeessitanii wal cinaa godhuu hin dandeessu. Akkasittiin kiliippaartii fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Sheepiin immoo bifa garaa garaa kan isin beektaniif kan isin hin beekne hunduu as keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ishee sana fudhattanii jara kana lamaan akkasittiin wal qunnamsiisuun hin danda'ama jechuudha. Yoo barbaaddanii sarara barbaaddan ilaalaa jirtu waan inni fakkaatu akkasitti wal qunnamsiisuu hin dandeessu. Yoo barbaaddan tokko tokkoon diroo godhuu hin dandeessu. Sirriitti hunda isaa keessa galee isin agarsiisu kan isinuu diippilii keessa buutu sheeppii garaa garaa jechuudha. Ismaart aartiin immoo aartiiwwan jiran fakkeenyaaf akkasittiin isa kana fudhannee itti fayyadamuu hin dandeenya. Zen okay naani waan barbaanne sana erga fudhanneen booda as keessatti waan ta'e hin barreessinaa. Asitti kunoo nuuf kenneera. Iddoo kana dhufnee tokko tokkoon isaanii keessatti barreessuu hin dandeenya. Wanta heraarkii yookaan immoo darajaadhaan ol kaa'uu barbaanne tokko leevaliidhaan ol kaa'uu barbaanne tokko akkasittiin ol kaa'uu hin dandeenya jechuudha. So waan fayyadamtan isintu beeka jechuudha. Ismaartiin akkasii chaartiin illee asiin jira. Chaartiitti galchuu yoo barbaaddan iskiriinshuutii illee godhachuu yoo barbaaddan tokko tokkoon asirratti galmaa'anii jiru jechuudha. Inni biraa immoo heedarii. Heedarii jechuun warri xalayaa barreessitan gaafa xalayaa barreessitan fakkeenyaaf maqaan kaampaanii keessanii yookaan immoo maqaan waajjira isin keessa hojjettanii gubbaarratti barraa'a. Al tokko barreessinaan xalayaa kamirratti iyyuu gubbaarra taa'ee jira ofii isaatiin. Otoo isin al takka barreessinaa yeroo hundumaa jira jechuudha. Sana jechuun inni heedarii irratti guutamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf heedarii bifa kamiin fayyadamtu kan jedhuuf akkasittiin jira. Fakkeenyaaf isa kana otoo hin guute isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf stoor maaneejimenti jedhee eessaa fudhate kan sila taayitilii irratti barreessine sana jechuudha. Stoor maaneejimenti jedheera. Suuraa peejii immoo meeqa qabnaa? Peejii 7 qabnaa. Amma 7 irraa deemnee ilaalla. Barreesseera. Yes. Hunda isaaniitii irrattuu stoor maaneejimenti jedhee barreesseera jechuudha. Argaa jirtu. Asittis peejii meeqaffaa irraa 2 irraa peejii istaatasii irra ilaalaa 4 geenyee irraa istaatasii irra ilaalaa peejii 5ffaa irra jechuudha. So akkasittiin barreessuu hin dandeenye heedariidha. Fuutariin immoo isa kanadha. Bifa kanaan jira. Lakkoofsa jechuudha. Peejii fuutarii irratti waan barbaadan barreessuu hin dandeessu. Akka carraa ta'e nambarii itti kennaa jira jechuudha. Ofii isaatiin fedha isaatiin nambarii kennaafii jira. So kan nambarii qabu waan fileef jechuudha. Akkamitti filte jettan fuutariin tuqee isa kanaan filee jechuudha. Isa kana filuu dhiisee isa kana filee immoo gosa biraati jechuudha. Peejii asittiin qaba. Asiin immoo taayip teekistidha. Isa kana immoo waan barbaadan jettanii barreessuu hin dandeessu. Prepared by instructor jennee akkasittiin guutuu hin dandeenya. Laayinii yookaan immoo kitaabota asirra jiran hunda isaanii keessatti fuutarii irratti maqaa nama barreessine kun yookaan immoo wanti amma barreessine kun jira. Prepared by jedhee akkasittiin kaa'ee jira jechuudha. Waraqata hundumaa irratti odoon piriinti godhee luukii 7tu piriinti ta'a. Asitti ilaalaadha. 2 of 7 irra jirra. Luukii 7 piriinti ta'a. Luukiin 7
Prepared by jedhu kana jala isaatti qaba. Fakkeenyaaf qorumsa yoo qoromtan mana barumsaa ta'uu danda'a, abbaa qorumsa sana qopheesse ta'uu danda'a. Akkasittiin barreeffama. Peejiin 6 asittidha. Peejiinis ofii isaatiin barreessa jechuudha. Kanaafuu peej bireekii bira dhaqee isinitti agarsiisuudhaaf ammas xiqqoo ishee na hafa. Peej bireek jechuun peej bireek gaafa jennuuni bireek godha peejicha adda kuta jechuudha. Hin dhaaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf echarrattiin peej bireek jedheeni asiin booda peejiin kanaan booda dhufu bireek ta'eera jechuudha. Peejii amma fakkeenyaaf peejii 4 irrattin bireek godhamee walii wajjin ilaallaa. Kun peejii 5 of 8 irra jirra. Bireek gaafa jennu peejii bakka nani bireek godhe sanatti peejii tokko galcha jechuudha. Bilaankii peejii tokko gidduu isaaniitti galchaa. Peejiin lamaan garuu adda citaniiru jechuudha. Akka haaraatti jalqabsiisne jechuudha. Eessa tuqnee jalqabsiisna? Peej layout irratti walii wajjin ilaalla jechuudha. Asitti signeecharii word artiin bifa wordii ittiin barreessinu bifati wordii keenya kalarii kanaan akka ba'uuf jechuudha. Dizaayinii kanaan akka ba'uuf jechuudha. Signeechar laayinii kaardii yookaan immoo siim kaardii warri fudhattanii beektan teeleetti kan mallatteessitan sun signeechar laayiniidha. Onlaayiniidhaan kan hojjetamudha kuni. Deet and taayimii yoo galchuu barbaaddan bifa kamiinaan jedhu asirra ilaaltanii galchuu dandeessu jechuudha. Iddoo kiliik goota sanatti isiniif baha. Equationii barreessuudhaaf warri barbaadan already is a power of x ምናምን jedhee waan akkasii kana jedhee foormulaawwan kun jechuudha jiru. Kan biraa haaraas barreessuu barbaadan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Hundi isaaniitu lafa kana jiru jechuudha. Simboolii garaagaraa fudhachuu barbaadan immoo isaan kun jiru. Moorii keessa galtanii immoo waan barbaadan fudhachuu dandeessu jechuudha. As keessaa fuutanii galchitu. Peeji nambarii kennuuf yoo barbaadan tooppii bootoomii jettanii filtanii akka barbaadanitti galchuu hin dandeessu jechuudha. Fuutarii wajjin erga tokko agarsiisee deeman irra darbee akkasittiin galchuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu peej layout irratti dabarree ilaallamu. Peej layoutiin maal qaba kan jedhuu fi marjiinaan jettu tun waa biraa miti. Bifa ittiin marji godhuu dandeenya. Akkasittiin laayinii keessa seenee asii laayinii wal darrabe kana ilaalaa. Gubbaan isaa asii hamma as ga'utti jalli isaa hamma as ga'utti ture. Lakki ol siqsee akkasittiin gidduu tana keessa qofa ishee tana jechuudha. Ishee gidduu tanatti akkasittiin sii galchuu jechaa jira. 2.5 meetirii bootomiidhaanis jalaayis gubbaanis leeftidha raayitiidhaan sissiqee jechuudha. Waraqata qixxeetti galchuudhaaf jechuudha. Akkasittiin immoo xiqqeessuu jechuudha. Akka tiksuun inni kun dhumeera homtuu hin jiru. Kun immoo bakka lamatti akka suuraatti adda sii baasu jechaa jira. Isa sana gaasintu beeka kan fayyadamtanii orienteeshiniin poortireetii fi laandiskeepidha. Viidiyoo yeroo darbee keessatti sitti agarsiisa. Poortireet jechuun dhaabbiidhaan yoo ta'u, laandiskeepiin waraqaa ciibsanii jechuudha. Yookaan immoo moobaayilii keenya dhaabbiidhaan moobaayilii keenya amma viidiyoo yoo waraabnu poortireetii waraabaa jirra jechuudha. Dhaabnee moobaayilii keenya ol dhaabnee jechuudha. Ciibsinee garuu harka keenya lamaaniin qabannee quba keenya quba guddichaaf quba akeektuudhaan qabannee gaafa waraabnu jechuudha. Inni sun laandiskeep jedhama jechuudha. Isa sanadha inni kuni. Bireekiin as jirtu tun immoo lakkoofsi bireek ta'ee sana booda next pagein akkam haa dabaluudhamu mark the point in which page in this and in the next page begins jedha. As keessaa isa kan filattu isintu beeka kana. Even peejii or peejii waan ta'uuf jiru isintu beeka. Kanaafuu peejii kukkutuudha isiniin jedheera. Fakkeenya introductionii bira otoo hin gahin jechuudha. Abstractiin jira, acknowledgementiin jira, table of contentiin jira. Jarreen kun Roman number 1, number 2, number 3 jedhanii deemu. Sana booda introductionii bira gaafa gahu maal ta'a? Lakkoofsa tokko ta'a jechuudha. Lakkoofsa akkam jedheen isinitti himaa Roman number osoo hin ta'in normaalii lakkoofsa 1, 2, 3 jennee fayyadamnu kana ta'a jechuudha. Achitti akka inni jalqabu kompiitarri ofii isaatiin harkaan nuti tuqnee guutuu osoo hin ta'in kompiitarri ofii isaatiin akka guutuuf kan godhu asitti peej bireekii insartii irratti bireek goone asitti bireek goone kana peej layoutiidhaan immoo asittis bireek goona jechuudha. Sana booda laayinii kenninaa fi restart each page kan jedhu
tuqnee ristaarti godha jechuudha. Asii akka inni akka haaraatti akka inni ka'u godha. Hypheniin immoo turn on hyphenation which allows word to break lines between the syllables of words jedha. Wordii jidduutti hypheniin akka addaan citu jechuudha. Hyphen jechuun muktumaa gaa'enu mukaa fi tumaa jidduu kan jirtu sana jechuudha. Wantoota akkasii ofiisaatiin beekee akka hojjetu. Watermarkiin immoo jalaan kompiitara jalaan waraqaa nuti barreeffama nuti barreessinu jalaan akka xiqqoo ishee saayizii isaa yookaan immoo bifa isaa kalarii isaa xiqqeessee akka hin mul'annetti in mul'ata garuu xiqqeessee of mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf amma confidential jedhu kana tuqeera. Yes, kana confidential jedha. Asirratti barreessuun hin danda'ama garuu hin dubbifamaa jalaan jira jechuudha. Watermark kennaan jechuudha. Watermarkii kana immoo bifa nu barbaannu keenyatti jijjiiruu hin dandeenya. Akkam jennee jijjiirraa waan barbaanne inni jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Haga inni dhufutti hin eegna. So asitti confidential jettu tana tireeningii kompiitaraa jechuu hin dandeenya. Tireeningii shaakallii kompiitaraa. Argitanii shaakallii kompiitaraa qubeen isaa sirrii yoo ta'u baate sirreessuu hin dandeessu. Peejii kalariin immoo kalariidhuma peejii kanaa jijjiiruu yoo barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo diimaa dibee diimaa otoo hin dibee diimaa dibaa. Kalarii as keessa jiru kanarra gaafa dhufu inni ofiisaati akkasitti jijjiira jechuudha. Kalarii peejii jijjiiruu yoo barbaadan peeji boorders kan silaa sanaa osoo hin ta'in kan silaa takkittiidhaan jira. Keessa seennee immoo akkasittiin bifa barbaannuun jijjiiruu hin dandeenya. Akkasitti tuttuqaadhaan jechuudha. Isa kana yoo ta'e immoo dhaabbiidhaan jechuudha. Shaadoo maal asibbiitii isaa meeqa ta'uu qaba? Awutomaatikaalii kalarii isaa inni ittiin jijjiiru immoo maal ta'uu qaba? Kana hunduma isaa tuttuqxanii sirreeffachuu hin dandeessu. Murteessaan waan isinitti hime kana qabachuudha isinirraa kan eegamu. Ispeesiin indeent jechuun immoo anan sila wajjin ilaalle top left right marginii jechuudha. Bitaarraa meeqa seenuu qabu seentimeetira meeqa seenuu qabu kan jedhu agarsiisa. Ispeesiingiin immoo laayinoota gidduutti yookaan immoo barreeffamoota gidduutti seentimeetira meeqa akka fagaatu asiin gaafa itti dabalu asii gadi deemaa jira jechuudha. Gaafa irras immoo ol deebi'a jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Waan biraa miti isa sintuu hojjeteetu nu agarsiisa jechuudha. Yookaan immoo hojjettanii ofii keessanii achitti ilaaluu hin dandeessu. Laayiniin immoo laayin left center right isumaan wordii hoomii irratti sin agarsiise sanadha. Isa kanadha achitti deebi'ee dhufe jechuudha. Warri asitti hoomiidhaan mul'atan kun isaan kana keessa faffaca'anii argamu jechuudha. Rifaransiin immoo rifaransii keessatti xiqqoo ishee isinitti cimuu danda'a. Table of contentii kennuuf yoo barbaade. Table of contentii yeroo baay'ee namni harka ofiitiin guuta jechuudha. Ofiisaatii wajjiniin rakkatee kaan tuttuqaa godhee guuta lakkoofsas pages kan itti kennu jechuudha. Table of contentiin garuu ofiisaatii beekee chapter 1 lakkoofsa yookaan peejii meeqa irratti akka argamu chapter 6 peejii meeqa irratti akka argamu ofii beekee kan guutu jechuudha. So isa kana tuqxanii filachuu hin dandeessu. Bifa kamiinan jedhu isintu beekaa. Bifa isinitti tole as keessaa filachuu hin dandeessu. Teekstii immoo iddoo barbaadanitti dabaluu yoo barbaadan teekstii akkasittiin fudhattanii iddoo barbaadanitti geessitanii lafa keessanii irratti barreessuu hin dandeessu. Teekstii as keessatti dabaluu yoo barbaadan jechuudha. Teebilii immoo ammas abdeet godhuu yoo barbaadan isa kanaan abdeet gootu jechuudha. Indi fuutnootii, inserti fuutnootii isaan kan ammoo galchuu yoo barbaadan asirraa fudhattanii galchuu hin dandeessu jechuudha. Saayiteeshinii garaagaraa wanti rifaransii namarraa fudhattan yoo jiraate warri riisarchii barreessitaniif keessumaayyuu saayiteeshinii asirraa kan isin argattanii niwus horsii isaa hin barreessitu. Zeen pilees hooldarii isaallee aad gootu kan barbaadan lamaan keessaa tokko isaa guuttanii biibiloogiraafii seenaa jireenyaatillee barreessuu yoo barbaadan asirratti barreessitanii ofii isaatii beekee isiniif fiduu danda'a jechuudha.
Insert captioniin immoo caption piikchariiwwan garaagaraa, imeejiiwwan garaagaraa lakkoofsa itti kennu jechuudha. Ofiisaatiif lakkoofsa akka inni isinii kennuuf kompiitarri gaafa isin imeejii garaagaraa itti dabaltan imeejiin kun lakkoofsa meeqa irratti akka ta'e imeejii duraan 30 irra jiru an biraa immoo itti dabaltan 31 ofiisaatiin beekee akka hojjetuuf nu gargaara. Insert table of figure galchuu yoo barbaanne immoo ishee tana fayyadamna jechuudha. Akkasittiin Riifaransii fayyadamuu hin dandeenya. Meelingiin immoo meelii yookaan immoo xalayaa akkamittiin kompiitaraan walii erguu dandeenya kan jedhudha. Tokko tokkoon isa immoo yeroo itti aanuun sin agarsiisa. Asii immoo riiviyuun illee akkasuma ispeelingii fa'aa ittiin cheek godhuu yoo barbaaddan isa kana fayyadamnee cheek godhuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf waan baay'ee akkas mara isin fayyaduu miti. Koomentii kennuu yoo barbaaddan warri riisarchii irratti advaayis gootan koomentii kennuu yoo barbaaddan ishee tana tuqnee bakka barbaannetti geessinee akkasittiin barreessuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf taayipii question here jedha. Questionii keessan asitti barreessitu koomentii isaa immoo akkanatti barreessuu hin dandeessu jechuudha. Waan kana fakkaatu kan biraas yeroo biraa sirriitti qabadheen isiniif dhufa. Viyuun immoo piriint godhuu yoo barbaaddan piriint leeyaawutiitiin ilaaluu yoo barbaaddan fuul iskiriin riidingii yoo barbaaddan bifa asirra jiru kanaan gaayidlaayinii naavigeeshin peenii asitti sin jalaa ta'ee ruularii fan sin jalaa badee asii amma tontii godhee ruulariin hin badaa. Isaan kana niiw wiindoo arreenjool ispidiitti gargar caccabee yoon sun rakkise wiindoowwan jidduutti swiich godhuu yoo barbaaddan akkasittiin fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Word irratti waan gaaffisaniiti ta'e kamiyyuu nu gaafachuu hin dandeessu. Viidiyoo lamaan gargar qoonnee kan isinii dhiyeessine kana fakkaataa waan hubattan xiqqoo qabdu jennee yaadna. Waan duraan qabdan irratti 0.01 ta'u dabalattaniitu jennee abdanna. Waan gaaffisaniiti ta'e immoo nu gaafadhaadha. Yeroo hundumaa jirra. Halkanii guyyaa waan beeknu isin barsiisuudhaaf duubatti hin jennu ni jijjiira jennee abdanna waan ta'eef. Waan itti amannuuf waan hojjennu immoo itti amannee hojjenna. Isinirraa kan nuti eegnu waan biraa miti. Sabskiraayib, laayik, sheer gootanii nu deeggaruu dandeessu. Gaafa isin sabskiraayib gootan nu hamilee horannaa. Sheer gaafa gootan namoonni biroo ni argatu irraa fayyadamu. Sheeriin nuun wanta nu fayyadu hin qabu. Namoota birootu argatee irraa fayyadama. Faayidaa asirraa argachuu qabu argata jechuudha. Laayikiin nuufi sheeriin nuufi sabskiraayibiin nuufi waan yeroo hunda yeroo keessan aarsaa gootanii nu wajjin taataniif guddaa isin galateeffannaa. Amaariffaanis afaan Oromootis waan beeknu isin gargaaraa irraa warri Oromoffaa dhageessan Oromoffaan fayyadama. Warri Amaariffaa dhageessan immoo Amaariffaan fayyadamuu hin dandeessu. Kanarraa kanumaan xumurreerra yeroo itti aanutti immoo Exceelii qabannee dhiyaanna. Hangasitti nagaan tura.